Warroota afaan Oromoo, Ingilizii fi Amaariffaa onlaayiniidhaan jechuunis Waatsaappii, Iimoo fi Zuumiin kallattiin barachuu barbaadaniif Negaatiyuub sagantaa addaa isiniif qopheessee jira. Warroonni jalqaba irraa kaastanii yookaan dubbisarraa kaastanii akkasumas sadarkaa adda addaa irra jiraattan barumsa kamiyyuu barachuu barbaaddan kafaltii giddugaleessa ta'een eegallee jirra. Warroonni fedhii qabdan lakkoofsa bilbilaa amma iskiriinii irratti argitaniin iimoodhaan, waatsaappiidhaan yookaan ammoo teelegiraamaan nu dubbisuu dandeessu. Nutis hatattamaan isiniif deebisnaa. Gaaffiiwwan adda addaas yoo qabaattan achirratti nu gaafachuu dandeessanii galatooma. Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Chaanaalii kanarratti akkuma beekamu afaan Ingiliffaa, afaan Oromootiin, afaan Amaariffaa, afaan Oromootiin akkasumas ammoo warroonni afaan Oromoo barachuu barbaadanis karaa adda addaatiin kan itti baratanidha jechuudha. Warroonni afaan Oromoo afaan Ingiliffaatiin baratan akkasumas warroonni afaan Oromoo afaan Amaariffaatiin baratan chaanaalii irratti barattanidha. Chaanaalii barumsaati jechuudha. Har'a immoo kanan isiniif qabadhee dhiyaadhe maalidhaa? Barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin kan jedhu jechuudha. Maalidhaa? Adverb of manner kan jedhu yeroo darbe eegallee turreeyyuu hamma ta'e adverb of manner kan jedhaman kanniin gocha ibsawwan akkaataa kanaa jechuudha. Akkamiin fayyadamnaa? Yoom fayyadamna? Kan jedhu ilaallee turre. Yoo kan yaadattan ta'e yoomidha kan fayyadamnu? Fakkeenyaaf how yoo jedhamne yookaan akkamitti yookaan akkaataa isaasan yoo namni nu gaafate kan deebisnudha jechuudha. Namni tokko amma akkamitti nyaataa, akkamitti deema yoo jedhamne kan deebisnu karaa kanaan jechuudha. Okay. Amma immoo maal isiniif qabadhee dhufee adverbiiwwan tokko tokko kan yeroo baay'ee nu fayyadan gara 40 kan ta'an isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Adjektiivirraa yookaan maqibsarraa gara ibsa xumuraa yookaan gochibsaa kan nuuf geessu jechuudha. Okay. Maalidhaa? Tokkoffaarratti amma kind ly itti daballaa kindly politely rudely quickly fast amma adverbiiwwan hin jijjiiramne tokko tokko ni jiran jechuudha. ly kan ittiin daballee fakkeenyaaf kan akka hard kan akka fast jedhaman kanniin ittiin daballu jechuudha. Akkasumatti ta'a. Fast, slowly, quietly. Okay, amma immoo gara kan itti aanutti dabarra. Warroonni asirratti warroonni afaan Ingiliffaa iimoodhaan akkasumas zuumiidhaan barachuu barbaaddan nu dubbisuu dandeessanii. Namoota 4 yookaan 5 taatanii yoo nu dubbistan kan barumsa isiniif eegaluu dandeenya jechuudha. Onlaayinii iimoo fa'aadhaan warroonni barachuu barbaaddan kallattiidhaan jechuudha. Okay, amma gara barumsa keenya yoo deebinu silently, eagerly, madly, successfully, wisely, beautifully, badly, kan itti aanu ammoo foolishly, unexpected,
unexpectedly, unexpected, unexpectedly, truthful, truthfully, truthful, truthfully, lucky, luckily, lucky, luckily, happy, happily, happy, happily. Amma asirratti argitan yoo jiraattan warroota waayii qaban waayii barri irraa balleessineetoo IL waayii itti daballaa jirra jechuudha. Ilaala amma asirratti warra waayiidhaan dhuman IL waayii itti daballa waayii balleessinee jechuudha. Akka kaawwanii L waayii qofa itti dabalaa hin jirru jechuudha. Waayii warra qaban waayii barreessineetoo dhumarratti hin balleessine ishee IL waayii itti dabalaa jirra jechuudha. Greedy, greedily, greedy, greedily, simple, simply, simple, simply, close, amma kan itti aanu kana jechuudha. Close, closely, correct, correctly, cheerful, cheerfully, cheerful, cheerfully, clear, clearly, clear, clearly, easy, easily, easy, easily, elegant, elegantly, elegant, elegantly, hard, hard akkuma duratti jenne fast, hard kan jedhaman kunniin adverbiin isaanii isuma adjectivii kana fakkaata jechuudha. Hardly yoo jenne waan biraatti ta'a negatiivii godha waan ta'eef hard, hardly hin jennu jechuudha. Hard jenne hard jenne hard, hard. Okay, amma immoo heavy, heavily, heavy, heavily, honest, honestly, honest, honestly, natural, naturally, natural, naturally, neat, neatly, neat, neatly, patient, patiently, patient, patiently, polite, politely, polite, politely, rapid, rapidly, rapid, rapidly. Okay, amma immoo kan dhumaa kun rude, rudely, rude, rudely, sad, sadly, sharp, sharply, soft, softly, sudden, suddenly, fast, fast, gentle, gently jenna jechuudha. Akkanatti adverbiuma jiru sana jechuudha. Adverbiuma nuuf kenname gara adverbii osoo hin taane adjektiivii nuuf kenname gara adverbii jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Kanuma barumsi keenya irraa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Chaanaala kana keessatti barumsi hedduu qophaa'anii jiranii gara viidiyoowwan 350 ni jiranii seentaniitoo osoo irraa ilaaltanii hamma ta'e irraa fayyadamtu jedheetan yaada. Warroonni onlaayinii immoo kallattiidhaan iimoodhaan barachuu barbaaddan nu dubbisuu dandeessanii. Amma bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaaladha. Warroota afaan Oromoo, Ingilizii fi Amaariffaa onlaayiniidhaan jechuunis waatsaappii, iimoo fi zuumiin kallattiin barachuu barbaaddaniif Negaatiyuub sagantaa addaa isiniif qopheessee jira. Warroonni jalqaba irraa kaastanii yookaan dubbisarraa kaastanii akkasumas sadarkaa adda addaa irra jiraattan barumsa kamiyyuu barachuu barbaaddan kafaltii giddu galeessa ta'een eegallee jirra. Warroonni fedhii qabdan lakkoofsa bilbilaa amma iskiriinii irratti argitaniin iimoodhaan, waatsaappiidhaan yookaan ammoo teelegiraamaan nu dubbisuu dandeessu. Nutis hatattamaan isiniif deebisnaa. Gaaffiiwwan adda addaas yoo qabaattan achirratti nu gaafachuu dandeessanii. Galatooma.